Gaaffii ijoollee baay'ee hiqama yoo qabaachuu baannee fi akkasuma paaspoortiin keenya guyyaa isaa irra darbee waggaa isaa irra darbee hiqamaan keenyas immoo irra dhumatee kan waggaa tokko waggaa lamaanuu hin hojjisiifne kana osoo hin qabaatiin gara biyyaa galuu dandeenya jettanii na gaafachaa jirtan koomentii keessan irratti isiniif deebisuufan dhufe. Video kana amma dhumaatti dhaggeeffadhaa irraa deebii argattu isiniin jedha. Ani akkasumatti osoo hin taane ijoollee gara biyyaa galan isiniif gaafadhee namoota itti dhufu tokkos warroota bakka beekan gaafadhee tana video kana isiniif hojjechaa jira. Nagaan koo jaalalaa fi kabajaa bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Ashama harka fuunee akkam jirtu nagaa keessanii hordoftoota chaanaalii kootiin baga nagaan jiraattan eegamta yeroo kana geessanii deebi'ee dhufeen jira. Like share godhaan isiniin jedha warroonni arraa maamila kootiif taatan kottaa mana kootiif isiniin jedhaa maatii ta'uu hin dayyatinaayi laayikii godhaan isiniin jedha. Egaa viidiyoo dursa hojjedhee ture tokko gubbaarratti namoota baay'eetu koomentii keessan jalatti na gaafattan paaspoortiin koo waggaa lama waggaa tokko irraa dhumee jira. Hiqamaan kiyyas hin qabu akkamittiin biyya galuu hin danda'ama jettanii na gaafachaa jirtu jechaadha. In danda'ama waan an jedhu waan an argee fi waan irraa dhaga'e goddanyaan kiyyaa dhingaddaa Dubaa irraa gara biyyaa kan galte tokkotu jira. Egaa warroonni bakkee hojjettanii yookaan hiqama hin qabne akkasuma paaspoortii hin qabne baddanii kan hojjettanii isin waraqaa yeroo galuu kaatan ofii keessaniif galmooftanii tikkeetta kutattanii warrattanii birrii keessaniin gara biyya keessanii galtu jechaadha. Ijoolleen mana madaamii keessa jirtan immoo hiqamaan keessan kan irraa sin jalaa dhume akkasuma paaspoortiin keessan waggaa lama waggaa tokko irraa kan sin jalaa dhume isinis immoo galuu hin dandeessu. Otoo hiqamas qabaattanii yookaan paaspoortii qabaattanii irra gaariidha. Garuu yeroo dhuma sin gashuu kaan sana yookaan farankaa waa tokko kaffalanii warrataniitu isin gashochaadha. Mucayyoon tokko hiqamaan qabdu akkasuma paaspoortii shirree irraa dhume guyyaa 5 guutte Joordaan irraa engadda kan galte turte jechaadha. Innaa waraqaa sana yeroo sinii baasan isaantu sinii baasaa birrii isaanii kaffalanii warrataniitu akkasittiin sin gashuu akkasittiin nagashanii naan jettee jirte jechaadha. Obboleettiin kiyya tokko Joordaan gubbaarraa kan galte. Keessattuu ijoollee yaaddoo keessa jirtan Beeruutiin keessa kan jirtan akkasuma immoo Joordaan keessa kan jirtan Beeruutirrayyuu Joordaan ijoollee baay'ee hiqaaman keessa dhumee kan jiru akkasuma paaspoortiin keessan illee sin jalaa dhumee kan jiru kan sinii hojjisiisuu hin dandeenye jechaadha. Kan sin bira hojjettan sun jechaadha. Kanaaf yaaddayna hin dhiphatinaa isiniin jedha. Gaaffii isinitti ta'e yeroo baay'ee kan na gaafattanidha. Gaaffii isinitti ta'e anis immoo gaaffii isin na gaafatan kana dirqama koo isinii deebisuun qaba jedheen ijoollee galan irraa qoradheen akkamitti galtan akkamitti lafa xiyyaara yeroo dhaqxan boolee sanatti akkamitti jenna waraqaa xiqqishii wayinuu kennanii ishii immoo tikkeetta ishii kan madaamitu nuuf kennee ishumaan dhaqneetoo gallee jedhan. Fakkeenyaaf biyya kamirra teessanii paaspoortii immoo haareffachuu hin dandeessu. Nana haareffadha yoo jettan birrii keessan damoosa ji'a takka qofa kaffaltanii warrattaniitu Itoophiyaa argattanii ji'a sadiitti isinii deebi'achaadha. Har'a Itoophiyaa galmooftanii biiroo dhaqxanii madaamii keessan gaafattanii biiroo dhaqxanii galmooftanii birrii keessan kaffaltanii doolaara 250 kanarra isin gaafatu waan barbaade yoo ta'e doolaara 250 irra waa isin gaafatu miti. Isa kaffalattanii warrattanii goddanyaa kee tokko waggaa darbe akkasitti hojjisiisaniif jechaadha. Isa kaffalattanii warrattanii paaspoortii keessan maqaa keessan galmooftanii suura keessan kennitanii warrattanii paaspoortiin keessan sinii deemeetiin dura irraa sin jalaa dhume sun inni kun akkana sinii deebi'a ji'a 3 keessatti sinii deebi'ee fudhattu jechaadha. Paaspoortiillee akkasitti kan dhume irra haareffachuu hin dandeessu mirga qabdu jechaadha. Birrii keessan baafattanii ishiin nuuf hin haaressitu nuyi bira hojjennaa isin hin haaressan isaan birrii isaanii baasanii warratanii isin hin haaressan birrii guddaa waan gaafatuufiyyuu isin hin haaressan kanaafiyyuu ofii keessanii kaffaladhaati haareffadha akkasumatti galaa hin barbaadu ishiitu na teechisee akkasumatti galas yoo jettanii galuu dandeessu gaafa biyya keessan galtanirree haareffachuu dandeessu. Ijoolleen immoo yeroo galuun keessan ga'e galeen deebi'aadhaan akkas godhaa malee adaraa keessan
nangalee afaa injedhinaani mucaan tokko Beerut keessa dheengadda galtee arranaa barreessitee turte waan ishiin ishii gootu ijoollee madaam ishee jecha irrumatti hojjennee nuyi ishii irratti ilaa galeen deebi'aa nanni dubbisee tanani maatii koo dubbiseen deebattee jala shushurtee waan hunda gootee fi waarratte qim jalattee waarratteetu gara biyyaa ishii ergite miicayyoon bilookii ishii goote amma jechaadha niititti nisatti isaa argite miicayyoon biyya ishii geesse bilookii ishii goote biyyatti sana ammoo biyyatti tana bilookiin goone garuu maal seeti galeen deebi'aadha waan jette sini warri paaspoortii seenyuu paaspoortii iqaamaa hin qabne galeen deebi'aadhaan hin ta'u sin jechaadha. Iqaamaa hin qabda waan ta'eef galeen deebi'aadhaan osoo hin taane kaanselii sin godhu jechaadha. Kaanselii gootee biyya sana keessaa baata. Dubaayis ta'e biyya barbaadde yoo ta'e jechaadha. Biyya barbaadde immoo deemuu mirga qabdu biyyoonni amma banamaa jira fataa jedhee jechaadha. Biyya barbaaddan deemuu dandeessa. Omaafus sodaatinaa siniin jedha. Ofirraa sodaachuu baanne malee dubbiin nu ta'uu didde kanaaf baga gammaddan hin dhiphatina dhugaa rabbii hin dhiphatina. Amma iqaamaadha hin dhiphattu paaspoortiidha hin dhiphattu hojii madaamitti hin dhiphattu maaliidha hin cannaqamtu kanaafis ol baastanii gadi baastu dhiisa takkayyuu hin cannaqamina hin dhiphatina obboloota kiyya waan akkanaatu jira siniin jedha obboleettiin tiyus galtee jirti. Akkasittiin galteerti iqaama kan hin qabne jechaadha magaalaa amma danda'ama siniin jedha hundi dhugaa miti warroonni tokko gonkumayyuu danda'amu galuun jedhani galaan kun warri galan immoo warra hin qabne warra nani dubbisu jechaadha kan galee jechaadha waraqaa ho'i jira waraqaa sana sinii baafti giifti dureen teessan ishiin bira hojjettu siniin jedha ishiitu gaafa singaltan akkasitti kuttee sinii gashiti siniin jedha omaaf hin cannaqamina obboloota kiyya baay'ee sin jaaladhu fi baay'ee sin kabaju egaa gaaffii keessani waan ta'eef sinii deebisuuf waan dhufeefi kana fakkaata siniin jedha irraa waan sammuu keessanitti yaaddoo sinitti ta'ucha yaaddoo sinitti ta'ananu koomentii irra naa keessu maaloo naaf deebisi lubbuutii ya rabbii jedhi naa deebisi kan jettani jirtu baay'ee sin jaaladha dhugaa rabbii anillee sinan jaaladha waan ta'eef sinii deebisuufan dhufe jaalala naaf qabdanii na gaafattu kan teessan na hangafuu dandeessu kan baqa kan keessan immoo sin hangafuu hin danda'a jaalala sin naaf qabdan immoo kabajuun naaf dirqama jechaadha. Isinin jechuun barbaadu hordoftoota kiyyaa waan dhaggeeffattaniif hedduu tokko galatoomaa baay'ee sin jaalla baay'ee sin kabaja like godha addunyaa hunda waliin gaa'ii wal argaan keenya Itoophiyaatti siniin jira biyya Arabaatti silaa wal arguun hin jiru shiina dhaga dimbaan manuma teenya yeroo hundumaa si'aati 24 as kaannaa achi kaanna kana dhiqina kana miicina kana bakka waanuma hunda way cinqat ijoollee keenya dhugaa rabbii gidduu kana ammoo nagaan bu'ee jira ijoollee keenya rakkoon tokko homtuu hin jiru siniin jedha waaqayyoof haa galatuuf sammuun kiyyu tasgabbaa'ee siniin jedha Mceo tokko bichaa Joordaan irraa viidiyoo jedhan natti ergan malee nu baay'een cannaqame sababiin dhiiga argeef cannaqameen irratti hojjechuudhaaf baay'ee dhugaa rabbii na cannaqe siniin jedha waan dhaggeeffattaniif galatooma laayikii godhaa yeroo gaarii naaf qabaadha viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti I love you Oromoo koo hunduma keessanuu baay'ee sin jaaladha turtii gaarii yaada qabdan koomentii jala naaf kaa bye bye turtii gaarii ciao